irratti kan mul'atan gadda kun akkaan ajaa'ibaatti gammachuu keessa kutuun boo'ichi isarraa mul'atan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeenya kanaatiif immoo miseensonni gamtaa Afrikaa garaagaraa haala qilleensa Itoophiyaa irratti kan hirmaachuudhaaf gara Finfinneetti imalanii turanii waliin guyyaa irraantanaa wayitaaniif bishaan laga Abbayyaa eebbisuudhaaf achirratti argamuun dhaga'ama. Galgala kana wayita eebbisa hidha laga Abbayyaa irratti garuutu itti aantonni pirezidaantota gamtaa Afrikaa hedduun kan argaman achirra dhaquudhaan ajaa'ibsiifatan. Magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti immoo gammachuu kana ibsuuf hiriirri guddaan akkaan deemaadhaa jiraachuu isaatiin mul'ata. Keessattuu magaalota godina Jimmaa Gaaroo fi akkasumas magaalota godinaawwan Oromiyaa Arsii Harargeetti argaman irratti yaalii kanaatiinis gammachuu guddaan Itoophiyaa guutuutti dhagahame. Naannoleen Itoophiyaa martinuu gammachuu kana simannaa ho'aadhaan kan simachaadhaa jiraniitu mul'ata. Garuutu immoo Itoophiyaan yeroonii fi Eertiraanii fi Masriin yaada kana yaadaa bishaan laga Abbayyaa guutamuu hin qabu jechuu yaadaa jiranitti yeroo ammaan kana immoo dhaamsa ajaa'ibsiisaa ta'e galgala kana dabarfame. Kanaanis suuraa muummicha ministeera Itoophiyaa kan biqiltuudhaaf jiruu fi akkasumas suuraa daa'ima wayii kan fakkaatu wayita saatalaayitii irratti mul'ate. Kana qofaanis osoo hin taane mootummoonni Afrikaadhaa hundinuu kanneen achirratti argaman pirezidaantii Soomaaliyaadhaa dabalatee itti aanaa pirezidaantii Yugaandaadhaatiin hundi isaaniitu achirratti mul'achuudhaan laga Abbayyaa eebbisan. Eebbisni laga Abbayyaa kun immoo Masrii fi Suudaaniifis kan dhukkuba yooniif ta'u Itoophiyaadhaafis gammachuu ta'uun isaatis ni beekama. Haaluma kanaatiin deemna kana haala yaada qilleensa Itoophiyaa irratti ta'uun mariidhaaf argamaa jiran yeroo ammaan kana immoo galgala kana taatee hin taane mul'isan. Afrikaa keessatti waan takkaa mul'atee hin beekin kan mul'ate ministeerri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed seenaa guddaa hojjechuu jiraachuu isaatiif ammaan durattis dubbatee ture amma immoo ifa baasee mul'isee jira. Seenaa kana keessattis hidha guddaa laga Abbayyaa kan waggaa hedduuf jedhamaa ture eebbisa isaa irratti mootummoonni Afrikaa guutuun argamuudhaan eebbisan. Oduu yeroo ammaan kanaa kun hin beekun oduu akkaan nama ajaa'ibsiisuu fi biyyoota garaagaraa akka rifaasisu ta'e. Garuutu immoo miseensonni gamtaa Araba Imireet guyyaa dheengaddaa Kaayiroo irraa ibsa ajaa'ibsiisoo ta'e wayita isaan dabarsanitti Itoophiyaan eebba laga kanaa akkaan gaggeessite. Gaggeessaa laga kanaa irratti bishaan kanaa irratti ilaalchisuun mootummoonni biyyoota garaagaraatis baga itti isiniin ga'e jechuun muummicha ministeera Itoophiyaatiif dabarsan. Muummichi ministeera Itoophiyaa gammachuu kana irraa kan hafeen garuutu immoo wanti inni saatalaayitii irratti hojjetee fi gammachuu keessa kutee wayita inni boo'u kan mul'atu. Sooshaal miidiyaa irrattis namoota birattis hedduu takka kan gammachuu guddaa itti naasaasedha. Akkasumas pilaanitiin Itoophiyaatii fi suuraa muummicha ministeera Itoophiyaatiin guutamte wayita mul'attu Itoophiyaan badhaadhina keessa gammaddee jechuun biyyoonni adda addaa ajaa'ibaa jiran. Lagni Abbayyaa kan yeroo hedduuf Masriin isaan harkatti deebi'u jechaadha yaalaa turan. Har'aan kana immoo tarkaanfii muummichi ministeera Itoophiyaa fudhatan irraa eebba ajaa'ibsiisoo ta'e eebbisan. Yaa'ii qilleensa Afrikaa kan jedhuun mootummoonni fi itti aantonni mootummoota Afrikaa bakkoota garaagaraatti argaman akkasumas hoogganaa gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Musaa achirratti osoo argamaa jiranii galgala kana immoo eebbisa laga Abbayyaa jechuun wayita eebbisanitti biyyoonni hedduun gammachuu keessa kutuun gammadan lammiilee Itoophiyaa bakkoota adda addaatti argaman oduu gammachiisaa jechuudhaan sooshaal miidiyaa irrattis gadi dhiisaati jiran. Kana qofaas osoo hin taane ministeerri Itoophiyaa gammachuun gammade kun pirezidaantota Afrikaa lamaafis yaada ajaa'ibsiisoo ta'ee fi yaadni isaa galmaan gaachuu dubbatan. Masriin guyyaa dheengaddaa Itoophiyaan fi Suudaan waliin dubbachuudhaan gara nagayaatiin akkaaniif bishaan kun deebi'u jechuun gamtaan Araba Imireet wayita dubbatanitti galgala kana taateen beekamee mul'ata. Gammachuu kana irraanis uummanni Itoophiyaa hiriira bahuudhaan simannaa ho'aa akka taasisaa jiranitu mul'ata. Magaalota gurguddoo Itoophiyaa irratti argaman Baahirdaar, Jimmaa, Finfinnee, Harargee hunda keessattis hiriirri akkaan itti fufee jira. Kunis
kunis gammachuu laga Abbayyaa jechuudhaan lammiilee Itoophiyaa maraanuu baga gammaddan isiniin jenna.